أكنات تسنكي سجرة ميوان كان مال جتني ميس سبحان الله انت اللي تنقصدوتي ربي هم بيسي وان كان اسين همتشو ربي يدو هم بيسي وصدوتي ونكون عارف ميوان كان وان كان اما يرو توكو يو دبنو نما نغا تجرا دبي كيس اما يد شي كو يما قادا تورن جيتش سنيو جيتش غاب دري فيده مسنن قرن جد وان اكنا كان وان كان نو مال جتمي مقانو اسم بداجرا نما كان اما يوم اتشي كيس اتباعتو دبنيتين ادت غلالتنيا غو نمني كون هين سرا سرغي جرا دو جرا وان غرغرا تجرا ولي من كريفتو جرا نما كان يو تريفتني جدا نما وان اكنا دلغ نمني كون هين سرا تريفتني ادت يو تكبر أنا مالي فيني إلا مال جدريتا جلديسة تبقى لغشي بوفا جلد ترقيدا ada mea tahu je maaf ini infrat bijaasummaa edida jaalladeen jedhanii xibar dhaga'ee jira eeywa waan inni fudhadhu deefi ana biratti fakkeenyaa fi ila amantii barbaade haa hordofu namni ilmi namaa akka ilkaan filaa wal qixadha jedhan rasuuli sallallahu alaihi wasallam waliin caalu ilmi namaa amantaansaa jinniitti amanee namatti amanee dhakaatti amanee mubatti amanee waan barbaadetti amanu ربتي سكالك نعم ميتي كان يسوون إنتلا دينجاف حكني شيء بده وان فيتوسان تشير جامسيسنا جارسون ما ميتي إدي بربادنا نك وان أورمورتي وماركو تكون شيفو وجاهي تو أجرو قلمان شيء قوم دنديني مالين قلمان جاجرين نكين جارسون ما كيسة تاسا بابا كان عندي وان براف ميتي يا نمني وان بي توك فكين يا فما بي يسان كيستي نمني صداتو يا ما بي كنا كيس نمني كبجو نمني صداتو نجر wal salfata namni nama gudda jira sheeka jira namni biyyasan keessa waa balle sukun sheekalleen kabaju rabbilleen sodaatu nama kana yoon hagana maraka guddaa ta'e namoota gugudda jira raayya jira shee amin ibroot jira nama kannin warroota biyyaatu itti baasuudha namni tunnin dubartiidha kamiidhamaa jiru dubartiin ammoo haadha keen nama sila dindu ajirretti du'aan si awwalla birriinu kenna kafal tare andu'e da warra kiyanna hima yosin jedhan kafal tare nama manjedhu kannin ma akkuma miidiyaatitti ummata kana ummataaf hin beesin akka bineensa ta'an aywa waan gaarii kana setti waa tokko setti mammalle ati namicha fi karaarra dhaabbatee kadhataa jedhani jennaani karaarra dhaabbatee kadhataa iyyuu inni tokko nama kana nan boosisaa jedhe birrii kudhanitti laannaan boo'e mimmaan buuse inni tokko immoo fardarraa bu'e atiin boosistee miti ani immoo nan iyyisiisaa jedhe achiin booda dhaqee 100 gaafa inni itti laatu 100 guddaa MC akka duriitti mataa qabatee godhee sitti na dubbachiisee naan dubbataa jira maaltu ta'e beektaa mucaa tokko jiras keessaa eeggadda gaafa qidaame namni Ibrahim jedhamtu yoo jedha jiraattee koomentii lakkoofsa tokko barreessi sitti bakka mucaa sanaa nageesse maqaan mucaa sanaa Muhammad jedhama dhalattuu Jimmaa Abbaa Jifaar fuudhee mucaan suni haadha manaa dhukkubsatee opereeshinii taatee dirhama 4,000 biyya kanaa gaafatan. Gaafa isaan dirhama 4,000 biyya kanaa gaafatanii waan ati kaffalii dhufnee si bira dhufnaa isaan jedhame sanaaf siifamaa jira. Achi booda intalli kuni dhukkubsattee natti dawwalte dhuftee natti dawwalte wallahi baay'ee tokko gaddeen akkuma argeen viidiyoo keessa gadi deemtanii ilaaluu dandeessu naannoo 6 duraadha. Nama tokkotti dawwalee maqaa nama sanaas irratti hin kaasu gaafa inni itti dawwalu namni tokko qofti Ameerikaa irraatii $500 mana namicha gargaarsu kun itti ta'e dhanati si gargaaraa jedhee ijoollotuma asirratti beekumsa malee beekamtii argatan kanadha. Namootuma akka koo beekumsa malee beekamtii argatanidha walumaa gala. $500 waadaa galee fi irratti hin galcha inni immoo siif galchaa jedhe. Yeroo mucaan itti dawwalu narraan wanni nan jedhin jedhe natti hin bilbilini kan isii godhu qabu natti hin bilbilin jedhe akkasitti dhiise mucaan.
Galeen koo jira. amma xiqqishool kaasaa haasa'ame banne isin biraan ilaan malaal ustaaz miidha waan akkanaa kanniin silaa ustaaz Jira sagaleen koo. amman jiradha Aywa. Achiin booda dhaggeeffadhu maalti ta'ee ani birriin irraa qaba nama kanarraa. Wallaahi ani haala rabbina haalaate keessaati. Of jajuuf miti rabbitti na beeka. Nama kana afaanuma isaarraati nama cabarbartu nama sobduu haasaa masheerraan ishee hubadha. Daqiiqaa shanitun duukaan haasa'in nu hubadha. Mucaan kun mucaa miskiina ta'uu isaa bareen waanaa ergi maatiitti rakkataa jedhee iida arafaadha yeroonsa ergeef isa naaf qopheessite sana dhaqiitii itti fayyadamii yoo rabbi sii dandeessisee haati manaa kee fayyite naaf kennitaan jedheen. Wallaahi dheengadda naa laatee birri isaa dheengadda kottuu fudhadhu jedhee naani dhaqee fudhadhe. Miira keessa galee akka tokko ta'e yeroo na argu. Waan kana odeeffachuuf miti kan hin jedhan. Birrii mana sanatti gargaarame mataasa suumunii tokko nagarre mucaan sun. Yoo barbaadde sin dubbisiisa mucaa sana. ustaaz birrii gargaarame san ilama rakkoon as bira ta'e ilaala ustaaz osoo walirra harka qabuu baanne osoo waliif quuxa'uu baanne nama waa balleessa abbaa fedhe maan taane feemasiimi jinnii maan taane ila abbomurraan yoo ta'e abbomurraan yoo jalaa waa balleessan halkan yoo akka tasaaka akka kiyyaa qura'aanan beene kana halkan itti dhufee jaanjessuu mala isuma sanuu waan taane namichi kun maa hin saaxille bara yoo jalaa wal saaxilaa deemne wanni amma haasu inni kun badaa deema. Waan akkanaa kana ustaaz maa shari'aa keessa illee jirti nama waa balleesse tokko ol baasaa himaa qixaatii isaa kennaafi jedhama malee. Waan himtee waan dhiistuun qabdula waa tokko dubbadheen ture. Ijoollee lama irra deebiin dubbadha. Ijoolleen Dubaayii keessa jiran namoonni akka koo beekamtii qaban anaan dabalatee beekamtii qaban miidiyaarra jiran 99% hattuudha. Ijoollee Islaamaa Oromoo anaan dabalatee. Eenyuun himatta? Waan biraa sitti odeessu dhaggeeffadhu tokkoon sitti odeessa. Waan kana qofan sitti odeessa dhaggeeffadha rabbiif jedha waraabbadha. Namni namarraa dubbadhu ganaa viidiyoo as ba'een hojjedha waan hin ta'e hawaasaaf immoo akka inni barnoota ta'utti jedhaa jira. Abbaan isaa immoo lafatti lixxuun beeku as jala teessina dhaggeeffataa harta abbaan isaa abbaan waan kana gooti. Intala tokkodha intalli sun kiristaanadha. Intalli kuni Oromummaaf jettee rakkataan jira cinqamaan jira koottuuti bakka dalagaatii na baasi ba'uun barbaadaa jette. Toolee jedhe. Mana dalagaatii fuudhee galee maqaa durbummaarraati durbarraati gara dubartiitti ishee jijjiire safuu waan hin qabuufin akkasitti haasa'a. Durbarraati gara dubartiitti ishee jijjiire dirhaama 4,000 biyya kanaarraa fudhatee viidiyoo qullaa ishee akka isheen dhalattetti ishee waraabee baatee afaan tokko dubbatteennaan miidiyaa irratti gadi si gadhiisaa jedhe. Nama guyyaa tokko waan akkasii godhee hin beekne fedha isheetiin ala. Achiin booda intalli kun maal jette? Ani ofii koo miidiyaa irratti ba'een akka waan kun namaaf barnoota ta'u nan dubbadha miidiyaa irratti. Yeroon eeggataa jira. Amma dallaanatti ijaaramee ture keessaa na baaseera Waaqayyoo. Dallaa sana cabsee ba'een jira. Wantoota sirreeffataa jiruun qaba. Asiin ba'aa jettee jirti. Alhamdulillah nama biraatii barumsa taate garuu. Yoo isiidhaa miidhaallee ta'e nama barumsaa nama biraa irraa barata waan kana. Wanni kun akka lafarra hin harkifamne shamarran keenya biraan nu gaas taas. Haa argan gara jabinna dhiiraa kana haa baranii gadi nuu baasa. Walirra osoo qabuu baanne osoo waliif dhaabatuu baanne osoo waliif sobuu baanne osoo waliif kijibuu baanne waliin miidhaanis hin jiru. Mee waan kana namni baay'een amma dhugaa rabbii yoo dubbannan amma eda osoo dubbachuu fedhu osoo waan silaa wal qabuu danda'an amma wannaa tokko nama waa balleesse tokko
poolisni akkatti afaanii baastu qabdi. Saayikootti fayyadaman qaban. Akkatti nama harkaa fuudhan qaban. Sanin goonu nuti. Wal gaafachuu nama waa balleesse walaa waa balleesse jedhaniitiin balleesse jedheen amanu namni waa balleesse. Nama wajjin jiru santu dubbiidhaan waan inni dubbatu afaan keessa eeguudhaan dubbii harkaa baasa. Kanan goonu walii quuxoyna. Wal saalfanna ija keessa wal laalla. Kana ammoo osoo hafeetiniin haga dubbii wanni badaan dalagamu kun nurraa dhaabatu akkuma wal saalfannu ta'e wanni badaa yoo nurraa dhaabate namni waan badaa dalagu yoo rabbiin isa qajeelche yoo nus waan san akka inni qajeelu irratti dhoggineetiniin irratti gadi qabne hin dhaabata wanni kun hin bada. Yoo nu ammoo irra saalfanneefoo waan inni dalage kana yoo nu irratti xiqqishuu amala gargaarsaati ammoo nama tokko yoo qabanii waxxaranii akka poolisaatiin marammartee irraan fuudhin gargaarree jirra bar gargaaruu jedhama nama mbeeku wallahi dhiifama naa ta'an kan jaalatu rakkoon qabu adii fedha. Anamma utuu miidiyaa kanarraati wallahi namni gadi galagashee hawwiin komataa turtee jechuudha. Obboleessa keenya Nasriitiin illee komatteetti. Koomishii sirriidha. Ani guyyaa tokko ofii kon ofirraa ka'a. Hawwiitiin akkam taatee akkamitti galtee maalidha jedheen gaafanneen. Sirriidha koomishii dhibba. Antalli kun amantaa biraarraatii gamaan amantaa islaamummaatti dhufte. Akka islaamummaatti dirqama nurraa qabdi ishee gaafachuun. Akka ilmoo dubartii tokkotti dirqama nurraa qabdi. Dhannee ishee gaafanneen beenu. Ani dhaqee ishee dubbiseen beeku akka dhuunfaa kootti. Hawwiitiin ilaa kun nama 978 kanarratti hawwi dhiifama guddaa waan islaamummaan na jedhe hin baane. Achi qabaan qabu. Dhufee si gaafachuu dhabuun koo obboleettii islaamummaatiin rabbii walitti nu hidhe ture. Ani dhufee si gaafachuu dhiifama guddaa naa godhe. Balleesseerani akka dhuunfaa kootti. Kun dhugaa jirudha. Waan feete tutatti na jetteeyyuu waan ani si godheti caala waan ta'eef waan feete hattuudha ijoolleen Dubaay keessa natti xiqqaata natti akka kootti. Maaliif bakka eegduu na dhabdeeti kan akkas na jette dhugaa ishee jette. Bakka eegduu na dhabdeeti kan isheen akkas jette. Ituu shahaadaan qabatiin dura dhuftee keessaan na dubbiste shahaadaan qabachuu barbaada na jette achumaan badde guyyaa 2 guyyaa 3 deebisee barreessee naanii fi naa deebisuu diddee hin dawwallee fanis kunis balleessaa mataa koodha silaatii dawwaleen akkam taate maalirra geesse jechuu qaba. Hunduma keenya dhaballeessaan jechuu barbaadeen walii gala malee nama tokko miti. Ustaazan wanni dhiyootan waan keessa naasaa ture wannan aarillee yeroo baay'ee anama birrii amma reef isin galche jedhu kan annama yeroo baay'ee wallahi birrii yoo waan gargaarsaa ta'e kan lafarraa harkisaa takkaan hin galchu. Waan kana ammoo dhengadda hadda galchi kalee ammoo wuudii ture. Ijoollee tana yeroo baay'ee isin eegaanii ture ustaaz akkuma kara amantiitiif fiddanitti karaa irratti hin gatina jedhee wannan micattii tanarraa alloluuf tokko guddaan abbaanis obboleessis namicha isii tana amantii qabsiise namicha isii tana shahaadaa qabsiise. Sababa kanaan ustaazatti ka dhiyoo tanallee gadi galabbata isiniin jedhaa ture. Waan gaarii dalagaa jirtanii akka nama tokko anamma ijoollee kana warra kara amantii dhufan bootee qabsiisnan gargaarraa isin jennaan wallaa kan dasna jedhe osoo olii gadi hin gorin nattuun himinaa jedhe koomentii jalaa dubbise waan san kun waan ofirraa guutee jira gammachuudhaan jechuudha. Kanaaf Rabbi sirraa jaallatu obboleessa kiyya qaalii wanti sun waan xumuramee waan amma kanaa ta'e waan muraasa qofa dhabeeyta waan tafee xumurameera. Achis anu yoo barbaachisaa ta'e dhaabbummaanu ja'anii yoo godhinaan jedhanii rakkoon qabu waan akkanaa kanarra abbo. Akkasii waan kana yeroo baay'ee fiddanii amma abbaan micattii kana sila Muniir osoo hin ta'in si Ahmad si ture. Ana kakiyyatti wallahi dhiifa manarraa ta'in dhugaadha wallahi dhugaadha. Akkasii mee warro nama baay'ee dhufe ganniin ay jirti siifanii Nuuraddiinii Suleeymanii nama baay'ee jira.
Abu salam alaikum. Waalaikum salam mootii qabadhu fedhe. Maal aboo sabsabaa soonutti ni min qoomatti deemtaa? Sabsaba dingatuma. Yoona nama arrabsitee akkanatti as keessa taa'anii miidhasi kadhachuu. Wallahi nama narrabsu. Waan biraatii miti. Astagfirullah. Nama narrabsu. Akkasini malee. Nama narrabsu. Sanumaaf oseen waan biraallee dadhabu dhufee tilifoona sirraa hin fuudha. Nee mootii qabadhu. Ayyee waan biraa taate dhimma biraa taate dhiifama. Nama guguddaa jira rabbii si uumeedhi. Atillee nama guddaa sanu. Ana malee keessaa xiqqaan hin jiru. Durriyyee. Ganni. Oko. Akkam jirta? Nagaa jirta akkam jirta? Dhoko Ustaaz Ahmad akka bultan nagaa oltanii hundi keessan akkam jirta? Dubbin akka dur hin jirtu dhiira booda dhiira argitetti fiiga akka sareen maraatte ciniintetti. Duuba har'ammoo waan biraati jira moo inni suuraan of duuba keessa kan nama biraati dheetanan bar. Ay waan biraati miti waa'ee warra Dubaay kanarraa waa takka kaaseetiin micattii tana du'uudhaaf dooktarri parsantiin ati jiraachuuf hafuu parsantii xiqqoodha. Nama yoo duute warra keetitti yookiin reeffa kee asii gabbaasu fidadhu jedhaniin bakka akkuma waytaa biyya kamittuu nama siifarramu si gaafatan. Jedhaniini jennaan nuu kafaltaaree jedhanii nama du'uuf deemu ilkaan qabnan kolfidha. La ilaha. Wallahi. Biyya Dubaayitti. Dubbii nu barsiisaa mee dubbiin irra deebiseera nu barsiisi. Yoo waa kennaa taatetu. Dubaayitti kana jedhaniin kafalii jedhaniin du'uu deemaa warra kiyyannaa himaa jennaan kafalii. Yaa Rabbi. Maal kafalti? Maal kafalti? Jechuun akka namni ajjeesuuf birrii kafaluu moo of ajjeesuu maal waan isaan hangalle kaaseera adda baasime? Akkam ta'e beektaa gamme mijattii tana dhukkubsattee operaasiyoona gochuudhaaf seente. Mijattiin tun amma kiniinaan jiraatti. Sa'aatii ammaa kanayyuu kiniina sayyoo dhaabde wannaa miti. Kiniina ilmee likkii fudhatan jechuudha. Biyya kana jira naan jette Jarmanii fi biyya Faranjii maalii jira naan jette kiniinuma kana. Isiin tun amma gargaarsa feente laal. Kiniinni kun irraa dhumatee jennaan wannaa. Maal godhanii mijattii operaasiyoona gochuun mana yaalaa seentee wayita kana mana yaalaa as yoo ta'e nama si gaafatan hin beektaa. Wayita operaasiyoona gootu godhamtu. Nama san gaafatan. Akkana jetteen jaluma sararaniitti mannaati. Hafuun kee parsantii hagana. Yoo wanni akkanaa kasirra ga'u ta'e nama reeffa kee baasu jennaaniin dawwalatte. Nama sadii dawwalte sadiinuu deebii tokko deebisaniif. Kafalta in dhufnaa birrii tiraanispoortii nuu kafaltaa jedhani. Mee wallahi de. Wallahi. Gas wallahi ulfaata. Nama isin yaala argatte garuu ammootu namuma dhaqee farramuuf jecha kafaltii barbaachisaa jechuudha. Kafaltii gaafa. Sanfidi kaasii wajjin waan jettuun jenna amma takka rakkoon qabu warra afaan illee nu dhukkubu. Mucayyoo ammootu nama gaarii tokko laalaatii miidiyaa irratti warri miidiyaa kunillee giza akkanaa kan hin dhokataa beeta. Dhimma biyya biraa laalaa dhimma biyya keessa jiru dhiise. Namuma miidiyaa kanarra jiru kama nama ganni. Oko. Maal dubbachuu seentame? An amma Ahmadin bichatti ajame qara. Anaaf Ahmad Daajaa wayii walirraa qabna. Viidiyoo waraabeen laxxafu jedhee asumatti inni argee adeemuuf asumatti naa waamaa jedheeni Ahmadii waame waan san itti mul'ise. Achi keessa waa'ee mijattii tanas dubbannee ka hawwiitis dubbanne. Godhaatii akka iskiriin irratti as baatu iskiriin shoot godhee dhaqee garee keessatti gadhiisaa ishee. Okay, maqaa san kana wannaan jenne garuu si erguu keessaa? Okay, qoysi. Asan bakka tuni yoo gargaarsa taate keessaan na dubbifte jedhi yoo waan biraa taate tummaan asii itti fixi kalaas ani keessaa gargaarsa. Na biraa kalaas ayee bakka keessaan si dubbisa. Ogguu irraa baate. Mul'ata.